odeeffannoo biyya keessaa kanumaan xumuruudhaan odeeffannoo baargamaatti honjoo waancaa addunyaatiin biyyoonni Afrikaa mo'amuudhaan dorgommii keessaa baadii kan jiranu kaleessa Senegaal fi Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dursaa turanii dorgommiin ala kan ta'anii Ingilaand, Beeljeemii fi Ameerikaan ammoo marsaa ittaanuuf darbuu mirkaneeffataniiru. England kaleessa hedduu qoramuudhaan goolii 2-1 Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo kan injifattee durfamurraa ka'uudhaan biyyattiin mirgaan kan galtee daqiiqaa 7ffaa irratti Biriyaan Kipambee goolii galchuudhaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo dursa kan qabachiise hanga daqiiqaa 74ffaatti England durfamaatti kan turte. Galata taphataa sarara fuuldura Bayern Munich Harry Kane fi ta'utti England marsaa taruuf darbu kan itti mirkaneeffatte Harry Kane daqiiqaa 74ffaa fi 86ffaa irratti goolii 2 galchuudhaan England 2-1 tapha kana kan injifatte goolii tokko addaan itti bu'uudhaan tokko ammoo miila isaa mirgaatiin kan galche keessattuu goolii injifannoo lammaffaa ka'umsa dhuunfaa isaa fayyadamuudhaan Harry Kane Englandiif goolii kan inni lakkoofsee kubbaa goolii galeelachuu ammoo Anthony Gordon kan haala mijeessee fi Harry Kane waancaa addunyaatiin waliigalaan goolii galchee 12 kan inni gahatee tapha kaleessaatiin gama Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoodhaan taphataan sarara fuulduraa Newcastle United Wisaa yaalii taasisee sibiila goolii kan jalaa deebisee yaalii baay'ee gooliitti kan dhiyaattedha kan turte hanga xiqqoo fi sibiila goolii tuqxee gara alaatti kan jalaa baate Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoof yaalii gaabbisiistuudha osoo kan galtu ta'e Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoon 2-0 dursuudhaan carraa darbu bal'ifachuudhaan England dhiibbaa guddaa keessa ni seente kan turte qabxiin tapha kanaas silaa kana ta'uu dhiisuu mala kan ture gama England yaalii Jude Bellingham akkasumas ammoo Rashford goleegaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo deebiin jalaa deebisaati kan ture Bellingham jalaa yeroo sadii ol kan jalaa qolee waliigalaan goleegaan Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo impaasii kubbaa goolii ta'uu danda'u 5 taphattoota England irraa kan jalaa deebisee bakka buutuun Afrikaa Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoon waggaa 52 booda yeroo jalqabaatiif waancaa addunyaa irratti kan isheen hirmaatte yeroo xumuraatiif bara 1974 maqaa Zaire jedhuun yeroo xumuraatiif erga yeroo hirmaattu injifannoo fi goolii malee dorgommichaan ala kan taate kan bara 2026 kaleessa dorgommiin ala taateen garuu waancaa addunyaatiin yeroo jalqabaatiif kan injifatte Ramadeeratti 3-1 Uzbekistan kan injifatte dorgommichaan yeroo duraatiif goolii galchite Wisaa goolii jalqabaa biyyattii biyya CR7 Portugal irratti kan galchee yeroo jalqabaatiif Ramadeeraa kan darbite Ramadikaatiin qabxii 4 walitti qabachuudhaan sadarkaa sadaffaa gaariin marsaa taanuuf kan darbitee kan turte kaleessa garuu imallishee Englandiin kan jalaa golbame. England marsaa taanuun qopheessituu dorgommichaa keessaa tokko kan taate Meeksikoo waliin kan taphattu kaleessuma tapha diraamaan guutameen Senegaal 2-0 dursaa turte daqiiqaa xumuraatti Beeljeemii mo'amuudhaan dorgommiin ala kan taate Senegaal hanga daqiiqaa 86ffaatti goolii 2-0dhaan dursuudhaan marsaa taanuuf carraa darbuu qabdu bal'ifatteeti kan turte ta'us daqiiqaa 120ffaa irratti peenaalitii irratti galeen waliigalaan 3-2 mo'atamuudhaan dorgommii keessaa kan isheen baate daqiiqaa 24ffaa irratti Habiib Diyaaraa 51ffaa irratti ammoo Ismaa'eel Asaar walduraa duubaan goolii galchanii Senegaal 2-0dhaan dursaati kan turte jijjiiramee kan seene Romelu Lukaku daqiiqaa 86ffaa irratti gooliin inni galche taphattoota Beeljeemitti kaka'umsa uumuudhaan Beeljeem gara taphaatti kan deebisee daqiiqaa 89ffaa irratti ammoo Yuri Tielemans goolii lammaffaa Beeljeem galchuudhaan taphni idilee goolii 2 qixa xumuramu isaatiin wal qabate daqiiqaa dabalataa 30 kan kenname daqiiqaa xumuraa irratti garuu Laamine Kamaraan sarara peenaaltii keessatti Yuri Tielemans irratti balleessaa hojjeteen vaariin ilaalamuudhaan peenaalitiin Beeljeemiif kan kenname taphataan Aston Villa Yuri Tielemans peenaalitii kana galchuudhaan Beeljeem 3-2 injifattee gara marsaa mo'atanii darbu biyyoota 16 darbuu kan mirkaneeffatte tapha biraattiin Ameerikaan Boosniyaa Herzegovina 2-0dhaan injifachuudhaan Ameerikaan marsaa mo'atanii darbuutii fi darbu mirkaneeffattee taphataan duraanii Arsenaal Florian Balogun daqiiqaa 45ffaa irratti goolii Ameerikaanitiin dursitu kan galchee boqonnaa deebii taphataan kun balleessaa taphataa Boosniyaa Herzegovina irratti hojjeteen vaariin ilaalamuudhaan kaardii diimaadhaan dirreedhaa kan bahe taphataan duraanii Chelsea Christian Pulisic goolii galcheeti kan ture ta'us taphaan ala jedhamuudhaan kan jalaa haqamtee Malik Tilman goolii
hawwattuu galchuudhaan Ameerikaan 2-0 injifattee marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 16 fi darbuu kaleessa kan mirkaneeffate US Ameerikaan erga bara 2002 yeroo jalqabaatti fi waancaa addunyaa tapha marsaa mo'atanii darbuutiin kan injifattee marsaa taanuun Ameerikaan wiixataa Siyaatilitti Beeljiyeem waliin kan taphattu ta'a. Waancaan addunyaa kun har'asitti ufuudhaan galgala sa'aatii 4tti Speen Osteeraa waliin kan taphattu ta'a. Speen biyyoota tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessaa tokko. Taphattoonni sarara fuulduraa garichaa Lamine Yamal akkasumas immoo Oyarzabal ka'umsi tapha kanaan mul'isan Speeniif baay'ee murteessaadha. Halkan sa'aatii 8tti immoo Poorchugaal morkiin Krooshiyaa waliin taasistu ni eegama. Poorchugaalii fi Krooshiyaa akkasumas immoo CR7 fi Modric keessaa tokko dorgommiin ala kan ta'u ni ta'a. Biyyoonni lachuu ramaddii isaanirra sadarkaa lammaffaan marsaa kanaatiif kan isaan ga'anii ganama gara barii sa'aatii 12tti immoo Siwiizerlaand fi Aljeeriyaan waancaa addunyaatiin marsaa mo'atanii darbu biyyoota 16 hirmaachisuuf darbuudhaaf kan waliin morkatanidha. Odeeffannoo ispoortii OBN dhaggeeffachaa jirtu. Baankiin Daldala Itoophiyaa sponsor odeeffannoo ispoortii ergaasaa dhaggeeffannee walitti deebi'a. Baankii Daldala Itoophiyaa guddaa galateeffannaa. Barataa jireenyaa Dirribaa magaalaa Baddaleerraa Senegaal dorgommiin ala ta'uun ishee nagaddisiiseera kan jedhee Leelloo Asanuu Harargee Lixaarraa kan barreesse. Afrikaanonni dorgommii keessaa ba'aa jiru jedhee Magarsaa Moosaa Iluu Abbaa Booriyaa Yoraa kan barreesse. Manchester Cityin Deezirii Du'ee osoo mallatteessifatee natti tolaa. Nuuraa Baatamaam Jimmaa Manchoorraa odeeffannoo ispoortii ba'eessa. Arsenaal jijjiirraa Bruno Gimareeshii fi Morgan Rogers kan jedhee Bruno Gimareesh mallatteessifachuudhaaf gaaffii dhiyeesseeti kan ture ta'us garuu battalumatti Newcastle United gaaffii kan Arsenaal harkatti dideeti kan ture dhimma Morgan Rogers wal qabatee garuu taphaticha mallatteessifachuudhaaf ammas hordofaati kan jiru. Kumarraa Taakkalee jechuudhaan Iluu Abbaa Boorarraa kan barreesse. Haala kanaan injifatamuun biyyoota Afrikaa mataa gadi nama qabachiisa kan jedhee Najib Badru Jibril jechuudhaan Iluu Abbaa Boorarraa kan barreesse. Chelsea iddoo Marco Cucurella eenyu mallatteessifachuu barbaadaa jedhee kan isin biraan geenyu ta'a. Chelseadhaan wal qabatee odeeffannoo taphataan mallatteessifatee jira. Ashiqoo Ibrahim Jimmaa Onaadaarraa kan barreesse. France shaampiyoonii waancaa addunyaa ni taate kan jedhee Faayisaa Fofaa Wallagga Lixaa Sayyoon Oliirraa kan barreesse. Waancaa addunyaa bara kanaa France shaampiyoonii addunyaa ni taate kan jedhee Zaakir Hussein Liverpool wal qabatee jedhee Akmal Xaahir Onaadaarraa isin dhaggeeffachaa jira. Senegaal nama gaddisiisti garuu Beeljiyeem deeggaraa ture jechuudhaan kan barreesse. Junadiin Abdoo Jimmaa Qarsaarraa kan barreesse. Arsenaal Biraadlii Baarkolaa mallatteessifachuu qabaa kan jedhee Uzee fi Gaalii godina Jimmaa Onaadaarraa kan barreesse. Ingilaand injifachuu isheetti gammadeera jechuudhaan kan barreesse. Kanaan alatti immoo Abdiisaa Mishuu godina Arsii Lixaa Kokosaarraa kan barreesse. Ga'umsi taphattoonni Arsenaal waancaa addunyaa irratti agarsiisan natti toleera jedha kan jedhe Yaasuu Bushaa Wallagga Baasaa Sigaarraa odeeffannoo ispoortii ba'eessaa jechuudhaan kan barreesse. Odeeffannoon harkatti hafan dhimma jijjiirraa taphattootaatti wal qabate. Tottenham paawundii miliyoona 100 Sandro Tonaalii Newcastle United irraa mallatteessifachuudhaaf kan walii galee. Tottenham Tonaalii paawundii miliyoona 80 mallatteessifachuudhaaf jalqaba gaaffii dhiyeesseeti kan ture ta'us garuu Newcastle United gaaffii kan Tottenham harkatti dideeti kan ture. Tottenham irra deebiidhaan paawundii miliyoona 92.5 kaffaltii jalqabaatiin paawundii miliyoona 7.5 ammoo ga'umsa taphatichaa irratti hundaa'uudhaan adeemsa keessa kaffaluudhaaf kilaboonni lamaan kan isaan walii galanii leenjisaan Tottenham Roberto Di Zerbiin yeroo dheeraaf taphataa biyya isaanii Sandro Tonaalii hordofaati kan isaan turanii. taphattoota sararraa Andy Robertson akkasumas immoo Marco Senesi bilisaan taphataa sarara ittisaa Van Heneka akkasumas immoo taphataa sarara ittisaa kan gidduu taphataa sarara gidduu kan West Ham United Matthias Fernandes fi Sandro Tonaalii fi paawundii miliyoona 200 fi miliyoona 37 baasuudhaan taphattoota mallatteessifachuudhaaf Tottenham kan walii galee. Matthias Fernandes West Ham United irraa paawundii miliyoona 85 Tottenham mallatteessifachuudhaaf kilaba walii galeedha. Chelseadhaan wal qabatee taphataa sarara ittisaa Marco Palestra mallatteessifachuu Chelsea kan ifoomse. Taphataa
sararchisaa qarqara mirgaatti taphataan kun lammii Itaalii paawundii miliyoona 47 Atlantarraa Chelseadhaaf kan inni mallatteessee umurii 21 irratti argama. Waliigaltee waggaa 6 walakkaa Chelseadhaaf kan inni mallatteessee taphataan kun seerii Itilii bara dorgommii darbeen ga'umsa ergisaadhaan kaagilaarii keessatti mul'iseen taphataa seeriyaa Itilii cimaa jedhamuudhaan kan inni badhaafame bara dorgommii 2026-27 Chelsea keessatti ga'umsi mul'isuun eegama. Chelsea kana booda taphataa sararchisaa gidduu kan Crystal Palace Lacroix akkasumas immoo kan Rayo Vallecano Pepe Chavaria mallatteessifachuudhaaf taphattoota kanarratti akka xiyyeeffate gaafamatti kan jiru. Barcelona wal qabate ammoo waliigaltee Andreas Christensen waggaa 2 dheeressu kilabichi kan ifoomsee taphataan kun hanga 2028tti Barcelona waliin turuudhaaf ifatti waliigaltee kan inni mallatteessee Christensen sababa midhamaatiin bara dorgommii darbee Barcelonaadhaaf haalaan tajaajilaatiin turre waliigalaan Barcelonaadhaaf bara 2022 Chelsea gadhiisuudhaan ergaa Barcelonaaf mallatteessee booda taphoota 98 Barcelonaadhaaf kan taphate waancaa La Liga Spain akkasumas immoo Copa del Rey shaampiyoonii ta'uudhaan yeroo gaarii kilaba kana waliin kan dabarsee dirree keessatti walitti fufiinsaan Barcelonaaf taphachuu baatus garuu waancawwan kilaba kana waliin kan inni milkeeffate waliigalaan sa'aatii kiyyatu xumurame. Odeeffannoo ispoortii yeroo kanaa kanuma irratti xumuraa qophiileen OBN itti fufuu turtii gaarii.